argisiisi kanaa achi nu gaa ittiin jedhe. Yesuus deebisee otumaan ani yeroo dheeraa amma na ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiiphoos jedheen. Karaa biraa inni gooftaadha laa asitti gooftummaa ta'uu as keessatti inni dhageeffadhu asitti waa lama sirraa hubanna asirratti. Okay, Yesuus immaan kun abbaadha jechuudha. Bakka isa keessa jira ana yeroo amma keessa haa jiraatu gubbaa haa jiraatu wal keessa haa jiraatan isa rakkoo miti. Yesuusuma kanatu abbaadha jechuudha. Yes. Okay, Yesuus illeen abbaa yoo ta'e Yesuus mukattiin beeku abbaallee mukattiin beeku jarri lachuu waaqaa miti takka. Yesuus hin beelee abbaalleen hin beelaa lama. Ishi wangeela caafame kan. Yesuus mukattiin uumne reefu mukattiin namni uume waqtii namni uume Yesuus miti abbaalleen hin uumne jarri lachuu tokko itti jirta akkasii mire. Gaafa Yesuus garafanillee abbaallee walumaan qabanii garafan jechuudha. Inni gadi fagoodha amma satamma akkasii. Gadi fageenya gubbaa barbaadame. Tingalli la. Akka Ashiyyee lafti galgala laali manni arafuutiin bakka garii lafa rafuu dandeettan sa'aatii 24 rafaa abbaallee waliin garafan akkasimi. Sa'aatii 24 rafaa rakkoon qabu garuu dhugaa jiru. Gaafa Yesuusin garafan abbaa garafamoo hin garafne Yesuus abbaa ta'e nutti. Isaan inni biran jiru brother. Waliin garafanii kophaa garafamee inni waan si fayyadu hin jiru. Sin fayyadu ilaa kophaa garaf. Amma kan barbaadame gooftummaa Yesuus malee kophaa abbaa wajjin garafamu maal sii godhasi. Hai waaqa garafamu maal waaqa jennee gabbarra gaanneeti. Maal isaanitti hin taati. Jaalattus jibbitus Yesuus gooftaadha laa. Amma dhaadannoo miti kun tashii ilaali. Qaama tokko waaqa jettee nuti himtee garafamuu yoo nuti himte. Waaqa nuun jettee mukattii beela'uu yoo nuti himte. Waaqa nuun jettee mukattii firii wallaaluu yoo nuti himte. Waaqa nuun jettee waqtii firii qabduu wallaala san nuti himte. Wanni ati waaqa jettee ni deemaa jirtu kun waaqaa miti jettee nutti maarte jechuudha. Wanni ati waaqa nuun jettu kun ragaadha nama waaqaa miti jechaa jirta jechuudha. Okay? Amma laala hafuuratti Pastor Abu Muaz dhufanii jiran isaanis salaam sirriidhaa qaraaniiti. Ilaa isinitti nima. Assalamu alaikum. Hundi keessanuu baga jiraattan. Ahlan wasahlan habibi. Isaasiis isaanii taarikii Suudiinis Haydariis seenaanii fi eenyu tashee nagaan waaqayyo isa jiraata sanduuqna isiniif haa ta'u jirtani idallee baga geessan. Walumaanuu ustaas Masha Allah yaakumullah. Isa kana galgala kana gooftaa fudhachiifna. Tashee akkam jirtu? Tasheen aaree jira jaalattanis jibbatanis meechaadha harrifate. Dhiifamaa tashiyee. Tashee. Kaayyoon wayi. Nagaan siif haa ta'u jirtu? Galata waaqayyo jira. Akkamanti nagaame? Galata gooftaa nagaa irraa afaan qabu. Maatiin nagaa fooniif hafuuran nagaati. Waaqayyoof galatu nagaa. Amen. Yesuus Kiristoos anattis amana, waaqayyottis amana, wangeelattis amana jedha dhugamoo soba. Jara kee wajjin haasaame jara kee wajjin haasuufneef inni irraa kana booda haasaa kabraallee isinirraa barbaadu. Maa nama akka lubbuu keetii jaaladhu kan jedha nun jaalattu? Sin jaalachuun adda biraadha waliin galaan jiru waan ta'eef. Nama si kadhate maatii nama si kadhateef kenni jedha waan si kadhatanii waan si kadhannaa nuu kannita. Omaan qabu nan kadhatinaa homaa waan isinarraa argatu. Laa sagaluma waaqayyoorraa jechuun waa gartee uumama hunda lallabaa jedhe Yesuus Kiristoos hanga handara biyya lafa uumama hunda jechuun ani uumamaami. Sin fudhatanii na fudhattu kaati yeroo kanaan duras al tokko naan fudhadha siin beeka kanaafin siin jedhee bar maal waliin jeenu ka maal waan hunda beekuu baadhus waa hunda wallaaluu jedhe raayyaan wayii atilleen akkasuma waan beektu malee waan hin beekne lakkisi beekaas oliitiif lakkisi wangeelatti ni amantaa? Akka gaariitti namana. Dhugaamoo? Kana boodaan isin gaaffii goonu garuu nan dhaggeeffadhamee haasaa ani dhiisee. Laa second jechuun karaa wayirra jira.
daqiiquma takka wangeela ni amantaa hin jedhe eeyyee naan jetteemi. Is ana bira darbi mee na maaliif isin jedhe? Hin jiru ka maatii een takka ortodoksiin hin jirtu kanaaf hin jedhe eenyu jedhe. Islaama jarri kun. Islaamatti wangeelaan lallaba. Bakka mana keessan jala taa'een sin dhaggeeffadha asaara. Laa hin taa'in arma taa'e seente hin deemin abboo. Caafatama tokkoon sii dubbisa hin fudhatta itti amantaa hin siin jedhe. An kiristaana caafata amma dubbisu deemu kanatti amanuun argina biyya lafaa irratti. Hin amantaa wangeelatti. Yesuus Kiristoos dubbii hin amantu. Galatoomaa. Isheen biya. Nagaan siif haa ta'u. Ayyee hin lallabanna nuti gaa eega diddee nama wangeelatti amanuu fida bakka hin amanu taayye. Lallabadhaa sinaa gargaara. Waan jedhu Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 5:30 irratti ani dhugicha isaa Waaqayyo irraa dhageessinitti meera. Isin garuu anan alala Yesuus itti fufee humna kootiin ani humaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan dhageetti naan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadho. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaadessa in ergee jedha. Dhugaadhaa taayye. Dubbii kana Yesuus dubbate. Sindagaan jiru ammaan amma gaaffirraa deemeera mee. Hafuurri keessa hin jiru ati hafuura gartee wangeela sagalee Waaqayyoo dhaga'uun barbaaddu. Sirra haroo kutu galgala kana maal goonare. Nagaan siifaa ta'u basayyee. Eega diddee. Waa'ee Islaamummaa si himu bakka. Islaamummaa siif himu. Islaama si barsiisu. Islaamummaa si barsiisu. Lakki. Ana mina bilbila. Islaamummaa si barsiisu. Sadin fuula asbaatte kanaaf malee dubbachuu dabarinni deebisaa kennuun fedha. Bootaa isinitti dhiphise waan ta'eef na boosa. Habibi maaf na bilbila. Habibi deeme. Naaf saaqasuma. Irraa gabboo alaikum salaam. Inni beela'eera miti. Is bakka mataa hidhee jiraatiin beeku jettee irtaanis bira tarree jira Yohaannis. Hiikaa waan inni beela'eessu fakkeenya inni dubbachuudha. Abboo ani hiikaa si gaafanne beela'ee mun beelofne hiikaa maal anuun namni yoo beela'ee waa nyaata maal? Hin beelofne maal godhaa beelaaree yoo hiikaa qabaate. Akka Yohaannis kudha meeqa feeta? Filiippoos immoo siin dubbisan dhaggeeffadhu. Yaa hawla walaa qoota labla Yohaannis 14 jettee Yohaannis 14 meeqa feeta? 14 Filiippoos immoo yaa gooftaa. Inni maal Filiippoos achi fiigse Yohaannis naan jettee amma? Wangeela Yohaannis 14:8. Okay, Yohaannis 14:8. Okay, Yohaannis 14:8. Inna lakaabe warra kijibuus isaanuma jedhe. Warra bira kijibuus isaanuma jedhe. Warri dhugaan fudhanne isaanuma jedhe. Rabbiin oofee balhum kal ana'aami warri jedhan isaan balhum ashad warri jedhan isaanuma bar. Kufriin tun kufrii jabdu jiran. Osoo arganii quba lamaan akkanatti meeqaan ol qabeen jeen tokko quba lama. Tokko hin siin jedhe yoo ni dhugamoo soba naan jedhe. Yesuus Kiristoos waaqni tokko jedha isaan waaqa sadiinuu jedhan jiran. Subhanallah. Mata loojikii fi raashinaalitti waan amanne rakkisa. Bal'oo aqlumaanuu waan gariin fudhattaa bar. Fakkeenyaaf jidduu bar. Masakami. Rabbiin udkhuluu fi silmi kaafanu islaamummaa tana matoo keessa seenaa jedha. Akkuma gartee waan si taate nyaata tokko yoo siite gimmashara nyaattee garii dhiiftuu miti. Islaamummaa tana dhibba yoo fudhattan fudhadhaa rabbiif masakama sammii taa jedha. Nabi Ibrahim kaafira yeroo rabbiin aslim masakame butame ajaja kiyya fudhadhu yeroo jedhan yaa rabbii kiyya aslamtu li rabbil alamin rabbii alamaatiif masakame fudhadha islaamummaa tana seene keessa jedhee bar. Seenaa islaamummaa yoo seentan jedhan. Maaliif jennaan sirba dhaggeeffachaa islaama jechuun yellam hin jirtu ani kana kallattii hundaan. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا irraa dhoowwamu dhibbaraa dhibbatti waan rasuulli isin dhufeen fudhachuu waan raasin dhorkee irraa fagaachuu jedhan kana jechuu islaamummaan guyyaa feete maali paartii feete deeggarta amantiin islaamaa akkasiin guyyaa feete sirba guyyaa feete nashiidaa guyyaa feete quraana guyyaa feete soomana gaafa ramadaanii dhufe bara shaharul qura'aan jettii bara duraan quraan hin jiru taariq انجروا قاف عيداته عيد مبارك وعلينا وعليكم قاف يوم الحج الأكبر خلاص دفتي مالجت لبيك اللهم لبيك لا شريك ما رفكيسون كنا خون اسلام ما كمتون اكا بارتي بدالي نافي كافا وشاني في جونتا جولين كريستانا لا كوسا دي بريسا استاذ نت خيرا دفعت نون ارسي انا اسكي سينا وعليكم السلام نون ارسي ويو
Mucaa tana eebisaa mee rabbisaa eebisu waan isiin nu gootee shaadaa qabattee bar waggaa meeqa. Namantu itulleedha. Ustaaz. Alhamdulillah. Ayyee. Rabbiin balee islaamummaa sii kan. Isa yookaan Yesuusii musliima amantii isaa islaamaa jechuudha. Akkas. Hayyee erga akkas ta'eeti warri kiristaanaa Yesuus naaf jedhee fannifame masqalii irratti naaf jedhee dhiige masqalii irratti jedhan fannoo irratti jedhan. Hayyee masqaliin kun osoo Yesuusiin fannifamuun dura jira. Injira capital punishment jedhanii bar fannoon tuni warra Roomaatiif fide akka mootummaa namaa biyyiin akka itti nama qixaatu yoo nama ajjeesuu fade nama hidhuu fade waan hundi seera mootummaa gartee Roomaa turte capital punishmentiin gartee nama hunda gaafa Yesuus Kiristoos fannifamu way Yesuus qofa fannisan namoota Waalaikum salaam namoota guyyaa sana hidhama hattuu lama wajjin hidhame ilaal akka seera hattuu tokko bitaan tokko mirgaan hattuu waliin Shahada nagarsiisaa shahada barbaada. Abbu. Kiristaana ati dura dhageeffadhaan. Kiristaana. Yesuus Kiristoos nama jettee amanta waaqa jettee amanta. Waaqa dee namana. Maasi qabsiifna ree gaafa qulqulleeffattee dhuftaayyee waliin haasofna. Amma eenyurraa laalleeti musliima taana. Suuta kaakoo irraa. Eenyurraa laalleeti musliima taana. Quraana irraa Sirraa waan gaarii baratanii kanaafini dasu. Sirraa waan gaarii baratanii isin ilaallee musliima ta'uu hin dandeenye. Dasu. Ayyee. Nagaan waaqayyoo isan dumeessa jiraataa siifaa ta'u. Ameen jedhe mata. Ameen. Waan jedhe wangeelarraa Yesuus Kiristoos akka wangeelarraa Yesuus Kiristoos akka islaama ta'e yoon sii kan islaama ni taata amma. Morma hojjeta malee musliiman ta'u. Wangeelarraa hin siin jedhe bara Yesuus Kiristoos islaama wangeelarratti. Ana dhaggeeffatu wanta ni Yesuus Kiristoos amma silaa dhufanii quraan na dhaggeeffatu kaasuu. Dhageessaami. Qas suuta goobasii kiyya dhiirte kana. Dini yeroo hundumaa nama waaqayyoo na dhaggeeffatu ka arra silaa isaa dhufanii namni quraana irratti quraana kiyyarraa Muhammad bar kiristaanaa ni amantaa yoo naan jedhan naa kan naa yooniin fudhadha kiristaanumaan taa'in jedhan eenteen hin jettu dhaggeeffadhu mee. Aisha dhaggeeffatu wanta konsepti. Dhaggeeffadhu mee wangeela ni amantaa. Ati nama guddaadha miti dhaggeeffadhu al tokko. Ati daa'ima dhufe aboo daa'ima under age dhufe haleluuyaa. Dasu seera gaafiif deebiidha eeggadhu sanii suuta yoo kabajaan deemtee na jaalattee nan lallabuu feete nan lallabi. Waliigallee? Dhaggeeffadhu ishee waan tokko sitti. Waan takka lama natti nimin takka qofa natti himi ishee. Tokko qofan sitti maa dhaggeeffadhu. Ayyeen dhaggeeffadha. Sirraa amma fakkeenyaaf ati barsiisaa warra musliimaadha. Laalachuutiin barsiisan. Sirraa waan gaariin baratan beektaa. Sirraa waan gaariin baratanii asirra teessee garuu musliima bakka buutee haasoftaa. Natti himi waan takkaan sitti meette waan takkaan sitti meette. Arrabni kee fi gocha asirra teessee gootu kuni waan gaarii miti. Hayyee anis takka sitti himu. Musliimumatti iyyuu nama fiduu dandeessa. Lallaba wangeelaa dhiise. Kiristaana miti. Kiristaana meeqaan waggaa ani Ameerikaa tana keessa taa'ee waggaa 26 keessa kalaa'u waggaa 17 sooshaal miidiyaarra nama kumaatamaan fide. Maal fayyada? Umurii lakkoofsifte malee maal fayyada? Waan buustee qabda umurii lakkoofsifte. Anis wayiin na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu ka. Dasu siragaan jira haasime dhaggeeffadhu habiibi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu inkaan isaanii miti ani iyyuu xiqqeenna kana nama jaafiteedha shayyaa ajaa'ibu. Alhamdulillah. Wallaahi. Ila. Taarik dubbadhaan. Dhaggeeffadhaatii haasaya dasu carraa si kenname haasayi. Ilaa dhaggeeffadhu nama dhaggeeffachuun beeku beektaa. Dasu biyya. Dasu atamma gaafii gaafachuu dhufte moo gaafii si gaafatan deebisuudhaaf obboleessu. Carraa si kennaafi ati haasayiiti gaafii si kenname. Tara takka Taarik haasawaa osoo hin taane gaafachuudhaaf dhufe moo waan gaafatamu waan nuti gaafannu deebisuudhaaf dhufe duraa himu. Ana karaa rakaa itti dhiisaa inshallah. Laal mucaan kun akka seenee kijibe kiristaana keessatti mee na dhaggeeffadhu ka maaf akka dhiiraa na dhaggeeffachuu dadhabe be like a real man dhiira ta'e mee ka dhaggeeffadha waan siin jedhu ani islaam ati kiristaanaa mi aayaa jedhe ka ani islaam
Okay, ani Qur'aana khiyyaatu Islaama ta'e naan jedhe ati eenyu kiristaana ta'e siin jedhe. Sini Qur'aana kee tokkeessa dha nama wangeela kiyya takka. Haasaa ollee hin beeku. Bakka nagaan boqodhoti deemraa fi halkan gaafa hirriba kufte kottu. Sini dhaggeeffadhu waan tokkoon sitti himu. Deem nan dhaggeeffadhu. Naaf hin himin eega nan dhaggeeffane anis hin dhaggeeffadhu nagaan deem. Obboleessa kan koo kan sabaa kan amantiin addaa kan biyya. Nama wajjin haasa'u waan hin dandeenye. Mormiidhaaf fakkeenya. Mormiidhaaf bakka qabaadhoti. Deem. Baradhu gaafa dhiira taate gaafa wangeela barattee Quraana barattee Oromoon qoodini dhiirummaa kositti nama. Oromoon kutaa godhata akka duraanuu qoodan. Oromoon paartii badhaadhinaa kaafaa fi shan eebijumsa qabdi. Nagaan deemsi hin jenne si kabajna. Shanee hin beennu nuuni. Deeman Shanee hin beennu. Abeet. Ustaz. Ayyee. Aliko dhifama afon. Dasu. Aya, shaneen jedhin ka, shaneen jedhini, shaneen beennu nuun akka keenyatti shaneen beennu. Don't talk with him. Nafana haso Aliko. Akkami nagaan siifaa ta'u dasu ko. Aya. Siifillee nagaan haa ta'u. Ya anaafatti dirra tokko waan ta'eef hojjaasuuf nu akkami ani Suudii Jamaaliin jedhama maqaan kiyya kaasirratti agartu kana amantiin tiyya immoo Islaama. Islaam akkan ta'u immoo baga Islaama taate rakkoo hin qabu baga taate amantii keerraa rakkoo tokko hin qabu. Tasgabbaay. Dhaggeeffadhu. Meeti ko amantii keerraa rakkoo tokko hin qabu. Gowwoota akka keessanii kana miidhaarra yaataniiti Oromoo gargar qoodanii amantaa kiristaana maalittu. Dhaggeeffachuu dhiisee arraba dheerataa rawwalan. Gowwaan hin dhaggeeffata gowwaan arraba dheerata. Qaruuteen immoo taa'ee caqafata. Kanaaf tan hin caqafanne sani gowwaan nama dura haasa'u jechuudha. Kanaaf yoo dhaggeeffatte maal wajjin xiqqoo si madaalu xiqqoo jechuun yoo dhukkubsatanii mana yaalaa dhaqanii qoricha ammaa sanaa hojii deemuu waraana. Wallahi rakkanne. Jarana gizi mana eegate wanteen akkanuma iyyiti guddaan isaanii dhufuus paastaroota, daaqonoota, luuboota, faarfattuuni, faarfataanis akkanuma iyyiti. Asii miliqee bahe ustaadi. Asii miliqee.